Kana dhiisi ummanni adiin nu tuffatamni arabni tuffatteeti askarii nurra yaa'aa jirti akka diqaalan arabaadhaan nurra yaa'aa jirti. Mootummaan Itoophiyaa sida abdanneeti asitti hin galle yoomuu hin abdannu garuu immoo namni furmaata nuuf fuudhuu danda'u tokko yoo jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashabar kafun daga undumafu kono nuti kana jirra. Namni gartee mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa dhume lubbumaan jirra malee nyaata harkachaa hin jirru dhugaatii harkachaa hin jirru. Wallahi gaa rabbi nu karaa daadhaa as keessaa mee isinillee karaa dandeessaniin halli nu barbaada addunyaadhatti nu yaala isiniin jaa dhaamsi keenya kanuma. Addunyatti nu yaa jaa jira. Abiy Ahmed ajandaa qayyaraati yoola yeroo takka ummata muslimaa dararaa yeroo takka ummata kiristaanaa dararaa yeroo takka ummata mana hidhaadhaa dararaa yeroo takka waan juntaadhaa isaa yeroo takka aboo shanee jaa keenya arraanfatamee jira gaafa takka waan ummata mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa jiran kan dararamaa jiran gaafa takka dubbatee hin beekuu gaafa takka dubbatee ummata kana nan galchaa hin galchuu gaafa takka dubbatee hin beeku yeroo shorxaa gaafa inni maaliif nun galchinee maaliif karaa biyya keenyaa nun galchinee nu biyya keessa jiraatu barbaannu galuu barbaannaa yeroo jenneen nu waan takka sinii godhuu hin dandeenyu. Mootummaa keessan akkana sin godhe imbaasin teessanis dalagaa hin jirtu rafaatii jirti imbaasin Itoophiyaadhaa waan takka dalagaa hin jirtu hojiirra hin jiranii hojiin isaaniidha yeroo fedhanii dalaganii yeroo fedhanii dhiisanii nuun jette askarii yeroo gaafannetti maallaqaan immoo ummata galchaa jiran silaa isinitti himeetiin jira. Akki isaan jaan imbaasin gadda dhuftee hin ijoolleen akka jettu qoonqoon isinaa fixxu qoonqoo agartee nu isinii dabalsiisu qoonqoon nu fixe waan nyaannu hin qabnu roorrifamaa jirra jennee imbaasitti iyyaannee imbaasitti dubbannaan nu bira dhufanii jecha ani isinii dabalsiisuu hin danda'u ani hojiin kiyya kanaa miti jedhee deeme. Imbaasiin hojiin isaadhaa sabni isaadhaa lammiin isaadhaa yeroo dararamtu yeroo biyya kanatti dararamtu qoonqollee taate dabalsiisanii silaa akka uummanni kun salaam argatee waan hunda argatee silaa jiraatu godhuu qaban turan. Waan kana ta'eefuu turaa furmaati keenya tokkollee hin jiru furmaati keenya tokkollee hin jiru imbaasiin rafaa jirti shorxaan immoo nuyi wa'uu isinii godhuu hin dandeenyu oduu mootummaan keessan har'a qeebale nuyi har'a guyyaa takkatti karaa biyya keessanii isin gashina karaa biyya keenyallee nu gashini akka isinii galuu qabu tokko duuba nuyi maal godhuu qabna oowuu nu fixe jireenya cittoonne dhumanne. Aku mucaa cittaa san fuudhame mucaa wanni san mucaa siyyaan qabe san fuudha qaama isaa yoo agartan wallaahi isinitti hima isinii galee akka hammaama keessaa dabarsinu warra beekani hammaama keessaa dabarsinaa jirra hin beektan. Qabeenya qabaannee miti immoo jawwaala kan liivii seennee isinitti haasaa jirru jawwaala baangaalitu harka lafa jalaatiin shorxaan yoo agarte kan fuudhamu harka lafa jalaatiin wallaahi billaahi. Jawwaalli ala kan bitamuun qallaad garuu kan baangaaliin fudhattu caala jawwaalli kun wallaahi baangaaliin riyaala 600 fudhatte naquu bichaaf jawwaala qofa riyaala 600 jawwaalli riyaala 800 bitame naquu bichaaf riyaala 600dha riyaala 600 fudhatte shortaan namni kun guutuun jawwaala qabaatee seenaa jawwaalli keenya kan qabamneen bakka waniidhaa jira as rakkabamee jira mootummaa irratti garuu kun immoo lafa jala iyyaanne maallanni kun nuuf faayidaa hin qabu jenneeti jawwaala kana binnee lafa jala iyyaataa jirra malee jawwaala takkaa furmaata arganneeti miti takkaa immoo maallaqa qabaanneeti miti kan jawwaala kana binneef yoo dandeenye sagalee itti taa'anna jechaaf binne malee. Mana nama 500 gorfaa ta'u keessatti hashagamnee taa'aa turre hin beektanii sinitti himuu hin danda'u. Video kana please share nu goda akka sagaleen keenya nu dhagahamu nu goosisa share nu goda. Badiin teenya ammas tokko mootummaan Saudi Arabiyaadhaa uummata Oromoodhaa kana waan inni biyya Arabatti uummata Itoophiyaa kana waan inni agartee asitti hambisuu barbaadeef koronaa sababatee asitti wanni hambisuu barbaadeef takka ummata kana agartee akka hin galle ummanni kun yoo gale itti falmata saba isarratti ka'a salaam salfi rabbaha isa lola isa waraana sodaa kana haa ta'u maallaqa waan galchuun haa dhabu waan inni barbaade hin beenne waan inni nurraa barbaade
waan inni nurraa barbaade ijoollee teenya hammamtu kana gartee hinqilixxoo bu'ee jira kan nu biraa galee hidhame hammamtu jira jawwaala isaanii fuudhaniiti fottashan jawwaala isaanii fuudhaniiti booletti jecha jawwaala isaaniidha takka takkaan fottashama asittillee imbaasii ergeeti ambaasaadaroota biyyarraa ergeeti mudiira ambaraa mudiira akka kinu amma sila dhufee deeme mudiira keenya kana ambara guuturraa guuranii gorfaa guuturraa guuraniiti waamanii Juwaar irra jaalattamu Abiyyi irra jaalattan dubbii tana gartee dheengadda isinii dubbadheen ture irraan isinii deebi'a Juwaar irra jaalattamu Abiyyi irra jaalattanii jedhaniin nuyi wanni siyaasa keessaa bilisa jedhaniin siyaasa keessaa nuyi bilisa nuyi biyya namaa kan dhufneef biyya arabaadhaa dalagatu dhufne malee siyaasa fin dhufnee jedhaniin siyaasa fin dhufne maaliif yoo ummanni agartee Amaaraa fi Oromoo jee kan wal lolu taate nutti himaa yoo Tigree fi Oromoo jee kan wal lolu taate nutti himaa maaliif ambara san oggoruuf gorfaa san jecha nama gorfaa san jiru guutuu oggoruuf jecha waan kana ta'eef inni siyaasa oofaa jira waan ummanni Saudi Arabiyaa hidhaa keessa isaan rakkatanii dararamaa jiran in arguuf siyaasa waa oofaa jira Abiyyi Ahmad amma siyaasa oofaa jira asittillee nu hidhaa jira biyyarraa ergeeti asitti nu hidhaa jira kan hidhamne isa hin geenye lammeessaa deebisee asitti nu hidhisaa jira lammeessaa asitti nu hidhisaa jira ummanni kun Abiyyi jaalatamoo Juwaar jaalataan gaafii akkami maaltu isinitti dhagahama mee maaltu isinitti dhagahama Abiyyi jaalattamoo Juwaar jaalattanii jechaan maal isa dhibe maali waan inni barbaachiseef waan kana juuf barbaachiseef maaliif waan kana ta'eefu inuma dabarra keessa furmaata sinuma arganna isinii galee furmaata sinuma arganna inshallah du'aa nuuf godhaa viidiyoo keenya kana hamma dandeessan sheer nu godhaadha nafee gootota Oromootiin isin qabeetiin jira viidiyoo kana sheer nu godhaa akka sagaleen kun nu dhaga'amu barbaanna rabbii keessanii fi Ramadaana kana isin qabeen jira viidiyoon kun akka nu dhaga'amu namni viidiyoo kana agartee bira dabarte wallahi dhala Oromootii miti takka saba keetiin namayyaanne namni viidiyoo kana agartee bira dabarte namni viidiyoo kana agartee bira dabarte ha jaalannus jibbinus of duuban deebinu immoo hamma dandeenyutti ni falmanna mana hidhaa jecha sodaa mootummaadhaan qabnu gallee jecha sodaa mootummaan qabnu ala jiraanne jecha sodaa mootummaan qabnu akkasi jirra kota yaada maal dabarsitaa ibsaa koo ibsaa kota yaada dabarsitaniif kota asiki yaada maal dabarsitaa yaada maal dabarsitaaf waan as keessa jirtu akkam godhuu qaba ummanni kun as keessa akkamitti galuu dandeenya furmaata nu argannu maali Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jolle Oromoodha jolle warra bille ala keessa jirtan hundinuu nuti warra mana hidhaa keessa jiru mana hidhaa Tariiqul Karjii warra yaa warka biyos bakka jirru hin himin bakka hidhaa bakka jirru hin himin hidhaa nu hin jirru hin himin haasa rakkinan qabu bakka jirru hin himin kota rakkinan qabu laa isodaati la jechuun kanaaf otoo hin taane bakka jirru hin himamuuf ati yaadda qabdu dabarsite taftiishummaa qabda taatu bakka jirru hin himin dhugaadha bakka jirru himuun hin barbaachisu egaa ijoollee teenya saniifuu amma warreen sila biyya namaa keessa jirru hundinuu sila biitti sila biyya nagaa qabaanne beektaa nu magalla garuu carraan galuusaa hin jiru waa hundaafuu sila hundinuu viidiyoo keenya kana sila ilaaltanii sheer gootanii warreen feesbuuka gurguddaa qabu hunda irratti gadhiisuu qabdan tanaan isiniin jaa ijoollee teenya sila hedduun haasawuu hin dandeenye garuu ammoo viidiyoo nama kana dura dhaabbadhee haasawuu hin danda'u. Kota bakka waadaa gadi kaameeraa sodaattaa kotas kota ree yaada dabarfadhu yaada qabdu dabarfadhu warakkina agartee akkamitti galuu dandeenya furmaata kan nama 700 jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anis yaadni ko soyaada biraan taane yaani sheer nu godhaaf sheer godhaan keenya yaani yoo dhiqaate waggaa tokko yookiin waggaa lamaaf deeme sheer godhaa jechuun yaani sheer nu gootanillee osoo yookiin sheer nu godhuun keessa furmaata bichaa osoo hin taane yaani akka hidhamtoonni mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti argamu yookiin nama takka lama osoo hin taane nama 50 miliyoonaa kan lakkaawwamuudha. Garuu yeroo ammaa kana hidhamuu bichaa osoo hin taane waan nama keessatti aarsu yookiin waan nama keessa yaachisu nama gaddisiisu keessa
hidhamaa waggaa tokko tura waggaa tokkoo fi jashanii tura badii tokko malee yookaan qadiyaan taane yookaan furmaatan qabu qamisa takkatti gaafa qabamu yookiin qullaa ka qabamu jira isii takkatti kan jiraan duraa fi duuba isii gargalchee taratti uffata yookiin gara tokko torbee tokko uffata gara tokkotti taratti uffata jechuudha ilma namaa osoo jiru jiruudhaan osoo hin du'in yaani raammoon irra yaa jechuudha kana waan nama yaachisu keessa nu kanammoyyuu mootummaa dhabuun kenna yookiin akka nama biyya Itoophiyaa sanirraa hin dhalatiniitti yookiin lammii Itoophiyaatiin himamna akka nama mootummaa hin qabne mootummaa bira darbee jechuun embaasiin ta'e namooyyuu jechuudha waa'ee hidhamtoota Saudi Arabiyaa kana galchutti jirraa jedhan galchutti wanni jira mooyitu hin jiru naggaadee fi galchu jiran torbaanirraa nama galchu jirraa jedhan naggaadee asii gara Itoophiyaa deemuu fi kachiyaa dhufu olii gadi xiyyaaraan viidiyoo agarsiisaa hidhamtoota Saudi Arabiyaa galchaa jirraa jedhan yoo jiddarra torbee tokko jiddarraa gizee sadi galchinan torbee tokko riyaadirraa gizee sadi galchina jedhan kuni soba kanaan akka isin hin sobne namni galaa hin jiru kana naggaadee fi olii gadi oofuudhaan nama kudhan yoo hidhamaa keessa makanii nama kudhan keessa makuudhaan galchutti jirraa jedhan homaa inni galfamaa jiru hin jiru kifilii takka keessa nama 400-500 teessisutti jiran inumaa bira tareetiniin birri 10-20 namni kiisii qabu askarri seeneetiniin saamutti jira wanna takka jechuun rakkoonni hidhamtoota suudara dhalaa ilma namaatiif ta'amuu hin qabne waan nurra argisiifamaa jiru waan nurra gahaa jiruuf yaani akka mirga dhala namummaa tokkootti amma kenna hunduyyuu ilma namaa bira tare nu mootummaa sun hin qabnu waan ta'eef mootummaa zaalimaa kan yeroo ammaan tana jechuudha maqaa Itoophiyaatiin Itoophiyaan maan inni faarsu sunuyyuu ree osoo fakkeenya Itoophiyaa takka jedhee Itoophiyaan inni faarsu sunuyyuu dhugama waan Itoophiyummaan inni bulchaa jiru sun jiraatu ta'e ummata lammii isaa maqaa dhaatu kamana hidhaa biyya ormaa keessa jiru kana galchaa ture kanaafuu Itoophiyummaan inni takkatti hin faarfatu sunuyyuu isaafis ta'an jirtu ummataafis ta'an jirtu inshallah abdiin kutannoo hanga feenellee hidhamnu ni baana homaa hidhaan homaa miti yaani akka fe'eeyyuu taanu inuman galla mootummaa zaalimaa kana bichaadha isin wanni sheer nu godhaniitiin yookiin sheer godhuun keessa furmaata nu garsiifamoo osoo hin taane sheer godhuun kun waggaa tokko waggaa lama ga'e rabbiin bichaa nu kadhaa mootummaa kana akka rabbiin nurraa kuffisu inshallah ni kufa akkuma fe'eeyyuu ta'u ni baana inshallah warroonni haala teettanii nu daawwataa harteellee viidiyoo kana laalaa harteellee viidiyoon kunillee haala sodaachisaa ta'uun haala hin taaneen waraabama waan ta'eef yookiin sodaachisaa biraa osoo hin taane yaani haaluma mootummaa asii kanaan uummanni jawaalli kun dhoorkaadha namarraa fuudhuudha malee nu haala sodaachisaa yookiin biraa hin qabnu kanaafuyyuu baay'isaa galatooma hundi keessanuyyuu akka rabbiin nu kadhattan abbaa jawaala kanaan yaani viidicha kana waraabsisuu danda'ellee asumaan akka galateeffattan akka jajjabeessitan isinit dhaamannaa isiniin jedha galatooma. Akkasii akkuma obboleessi keenya jee waanuma kanaati. Jiruu keenya kana wallaahi itti gaddine. Namni akkanatti biyya ofii yaada lammii ofii yaada haadha ofii yaada abbaa ofii yaada biyya ofii yaada caalsisee hundinuu biyya ofii yaada haadha fi abbaa ofirra biyya ofii yaadaa jira namni biyya kiyyatti akkamittiin galaa biyya kiyya irratti akkamittiin galaa tana yaadaa jira. Wallaahi waan goonu hin jiru furmaata guddaa rabbi nuuf haa fuudhu furmaata guddaa rabbi nuuf haa fuudhu wanni isin hin jiru kanuma sheer nu godhaa please akka viidiyoon keenya kun dhageetti argatu dhageetti akka argatu please sheer nu godhaa ittiin kaffaltanii sheer nu godhaa please viidiyoo kana sheer nu godhaa akka dhageetti argannu nu godhaa. yoom baanaa keenya hin beennu yoom baanaa yoom gallaa arraanfannee dagannee jirra yoom baanaa arraanfannee namni har'a baatan nuun jiru namni gaaf akkanaa galtan nuun jiru yoom gallamee yoom galla gaaf nuyi gallu nu ajaa'ibaa jira yoom galla mana hidhaa kana keessaa yoomuma galla gaafa rabbi je'e malee ilmi namaa dhaawanni je'e hin ta'u gaafa rabbi je'e as keessaa galla. Rakkanni rakkina keenya kanaaf oonyuuf furmaata nu fuudha namni furmaata nu fuudhu hin jiru akka fedhe nu godhaa akka fedhe nu dararaa qooqon nu fixaa qabbanaan nu fixaa oowwan nu fixaa dhukkubaan nu fixaa dhukkuba namni keenya bifa keenya kana ilaalina bifni keenya mee bifa namaa qabna
yeroo laaltan kana uummanni kun bifa namaa qabaame warra goggogee deemu warra gartee lafee bahaa deemaa jira warra goggogee jiru kan namni akka kanaan baatima lamatti teenyaan wallaahi billaahi akka namni gartee lafatti kufaa deema lafatti kufee dhaabbateen deemu wallaahi jilbibbiin deema namni jilbibbiin duuba maal godhuu dandeenyaa furmaati nu hin qabnu maali furmaati nu hin qabnu maali waay garsiisuu hin dandeenyu. Ibsaa. Sahanatti fuudhi isaanii kana wallaahi dhaqi isaanii kana fuudhime in agartan baay'inni keessanis sila agartanii turtan akka itti jirru agartanii turtan oo nu fixe Jaappooniin deemaa jirra Jaappooniin yaa'aa jirra huccuu keenya duu agartanii qabi wallaahi huccuu keenya yoo agartan laala wallaahi surwaala ciccitaa kaataa yaa'aa jirra surwaala ciccitee jecha surwaala ciccitaa kaataa yaa'aa jirra kun guutummaati surwaala ciccitaa tur sanis fidi sanis shiballo fidi ballo ni jirti shiballo fidi agarsis furmaata organne laalla Ganap. Mi agartani dura. Onko waan itti nyaataa jiru. Irra dhiqina boo ifidi. Saana irra dhittaa baladiyyaa. Fidi. Agarsiisa saana kana. Kota. Baleewwan keenya kan daawwataa jirtani waawii waan isinitti garsiisuu danda'u yookiin asumaan akka argitan nu carraa waan kana isinitti garsiisuu tuyyuu arganne ka carraa waan kana agarsiisuu miti erga gaafa qabameetiyyuu hidhaa mana kamii keessa akka jiru yookiin hidhamuu isaa jawaala zeyniidhaan ala dubbisuu hin dandeenye yoo dhiqaate maal akka isiniin jedhu yookaan warruma yookaan namni isaa irraa hidhame tuyyuu beekuu danda'a kunis akkuma yookaan beekamu beekuu dhabuu danda'a. Kanaafuu amma inni wanni narka argitan kun saaniidha jechuun yaani akka afaan beekeenatti illee yaani afaan oromootti saanuma jedhama. Isii tana jechuudha. Ruuza yoo akkam namni gadi xiqqaate yoo akkam ruuzni ziyaadaa yookiin namaaf kenname yookiin ruuzni namaa kenname jedhamu saanii tana argitanii mangi isiin xiqqaattu. Saanii tana ji'a ramadaanaa kana keessaa iyyuu saanii hanga tana nama 4 yookiin 5 meesaanitti yoo isin mul'atte meesunumti murteessaa fakkeenya yookiin qoonqoo yookiin garaa keenya bal'ifannee quufuu dhabneef yookaan himachuu osoo hin taane saanii tun akka isin murteessitanitti hagoo fedhe rakkataa fedheef saaniin tun nama meeqaaf ta'uu qabdi saanii tana nama 5 yookiin 4 kan itti kennamuuf indam waan isin gaarra murraatu tana bira kutee gaafa yaani gaafa tana yoo argitanii tana yaani bishaan namni tokko keessaa dhugee quufuu hin danda'u gaafa saanii tana wallaahi jiini kun ramadaana yookiin sobu foogii uummata kana saxxa'u osoo hin taane gaafa saanii tana wanni isaa ol kennan walanqaturraa isaan nu cinqanis nu lammii waliiti waliin cinqinonne saanii tana takka nama lamaaf kenninutti waliif kenninee waliin geennu yookiin akka hin duune hafuurri midhaanii akka yaani afaan namaa bilu jennee gaafa tana takka nama lamaaf kenninutu jira. Kanaafuu yoo argite isin mul'atti saanii tana namni keessaa bishaan dhugeen quufaa namni tokko miti nyaataa miti bishaan keessaa dhugee namni tokko hin quufu wallaahi. Kanaafuu rakkoo namni mana hidhaa biyyattii tana keessa jiru keessa gaa jiru abbama keessa jirutu iyyuu beeka. Kana waan ta'eef sheer nu godhaa viidicha kana. Inshaallah sheer godhuu bichaa iyyuu miti seenaafuu nu ka'a namni dhiqqoo waa itti dhagamu waan dhala namaa irratti murtaa'uu hin qabne yookiin mudachuu hin qabne kana waan mootummaan Itoophiyaa jennaan nu maqaa isaa mootummaan Itoophiyaa waliigaltee mootummaa biyyattii tanaa wajjin uummata kaarra raawwate kana
andam sheer godhamee dhiifamuu bicha osoo hin taane seenaaf silaa lafa kaa'amuu qabaa'u. Kana waan ta'eef namni isin tole viidicha kana buufadhaaf bira qaba isin fayyada waan ta'eef obboleewwan keessantu keessa jira abbaa isinii ta'u akkasuma nama yookiin namni as keessaa dhabe tokko hin jiru obboleessallee as keessa qabaachuu baatu lammii keeti obboleessa keeti saba keeti as keessa cinqamaa jiru biyyatti dhabnee asitti dhiifamaa jirru. Kanaafuyyuu waan kana sheer nu godhaa rakkoo keenya kana nu waliin qoodama nu waliin boottanii dhiisuu bicha osoo hin taane nu voowoo osoo hin taane boo'ichumaa miti yaani isin nu voon keessan oma jiraatu ta'ee boo'u imimmaanii osoo hin taane viidicha kanaayyuu hundum akka seenaatitti nu qabachuu qabdanii tureeyyuu sheer nu godhaa inshaallah waa hundaafuu inuma baana gaafa baanee jenne ima galla biyya teenya irratti gallus waa kana yookiin hidhamneetiniin hidhaan qoraasuma dhiiraa ta'anii hidhaan homaa nama godhu ka waggaa lamaatu jira as keessa tisheertii takkatti surree takkatti hin jiraane inuma gala gaafa galee jedhe namni kun yookiin immoo akka inni sodaachisaaf jiilchaadhaaf zaalimni kun akkana nu godhe kana waan nu isinitti fakkaatina ni bilisoomna bilisummaa dhabuu keenyatu yoo akkana biyyummaatti nu hidhe ni hidhamne malee qaamaan hidhamne malee yookiin yaadaan hidhamne sammuun hidhamne nommallee akkuma gaafa ala jirruutitti homa feellee yoo ta'e akkuma gaafa ala jirruutitti falmataadha qabsaadha tarkaanfii takka of duuba nun deebisu hidhaan biyyummaatti nu hidhame kuni nu qaamaan hidhamne malee sammuun ammallee qabsaadha falmata waa hundaan daganne kanaafuyyuu hidhaa inuma baanaa hidhaa gaafni nu baanu gaafa inshaallah abbaan keenya abbaan qeerroo fi qarree kan nu dursee hidhame gaafa inni beetti nullee hidhaa inuma baanaa gaafa baane waliin lulachiyyuu kabilisummaa ka yookiin waan tana hidhaa amma keessatti cinqamne tana gaafas yaadachuu yookiin dagannullee yaadannullee gaafas ta'a inshaallah ni bilisoomna kanu hidhe kun nuyi ni dhamne ni kamna kanu hidhe kun immoo deebi'ee ni hidhama kanaafuyyuu homaa wanni baay'ee siyaachisellee hin jiru sheer nu godha waan kana akka isinattis nu qaba dhiifama wajjin isinittis dheeresse nama hedduutu yaada dabarfachuuf ta'a yookiin waan kana jaalannee yookiin dheeressuu baay'isuu osoo hin taane hin beekamu waan kana argisiislaayyuu warri hin baasanii biyya kana kaa'ani homa kana eeddi feesbuukuma ijoollee Suudi Arabiyaa jala deemti akkasuma immoo warri mootummaa guutuun isiitu waa'ee kana eeddi waan ta'eef yookaan waan kana yoo arganii eessa akka beesagalee kana waan argan taate jawaala kana taftiisha goosuu danda'a fuusisuu fa'a danda'anii kanaafuyyuu isin dheeressine jechuudha waan biraa osoo hin taane yookaan akkaataan jawaalli kun itti seene osoo himameeyyuu waan hin amanamneeyyuu himamuuyyuu sirraayuun amanama osoo argiteeyyuun amantus rakkoo inni keessaan akkaataa inni itti jawaalli kun mana kana keessa qabatamus nama waan kana qabuuf nama waan kana seense malee homuu hin beeku kana waan ta'eef waan kana dhedheerissuu barbaannee bakka jirrullee wanni himuu dinnuuf yookaan dhufameetiin akka wanni kun nurraan fuudhamneef malee homaa wanni biraa wanni nu godhamu tokko hin jiru kanaaf waan isin gaarramurraa imbaasiin biyya kanaa waan nama aarsitee nama dhiifne keessaa yookiin immoo ammallee deddeebee waa imbaasii karra wanni dubbadhu waan nama aarseen dhiifne keessaa nama hidhamaa yookiin waa'ima feesbuukaa kanaa yuquba hin qabne kabaadiyaa dhufe gaala dalagu re'ee dalagu madaraa arabaa dalagu guyyaa tokko yoo ofiitiif dawwalee viidiyoon imoon dubbisin waa'ee siyaasaatiif gaafatan eenyuun deeggartan mootummaa kana deeggartan moo jawaar moo siyaasni keessan maal fakkaata waa'ee siyaasaa maal beeke dhamaan islaafuu hidhamaa biyya ormaati ka jirruun waa'ee hidhamaatirraa maali wanni waa'ee siyaasaatirraa wanni nu beeknu maaltu jira waa'ee siyaasaatiif gaafatan akka mootummaan kun biyya hidhe beekuu qabdan mootummaa Suudiitu biyya hidhe isinitti fakkaatina mootummaa Itoophiyaati ka biyya hidhuun isaa waa'ee siyaasaa namoota biyya jiranii fi asii walitti dabalatee fakkeenya gurfarraa nama 3-4 olii guuranii akka sabsabaa teessanii waa'ee siyaasaa irraa wanni isin beektan maali ilaalchi mootummaa kanaa isin qabdan maali mee mootummaa kana deeggarsi keessan maali deeggarsi keessan Jawaar moo Abiyyiidha jedhanii biyya gaafachuutti turan hidhamaa waa'ee siyaasaa maa gaafatan nu dhimma siyaasaatiif hin hidhamne nu biyyan jirru waa'ee siyaasaatii miti kan nu itti hidhamneef jireenya biyya ormaa keessatti haala jireenya biyya ormaatiin warqaa eenyummaa dhabuu kennaafi mootummaan biyya kanaa nu to'ate malee nu waa'ee siyaasaatiif yookiin waa'ee siyaasa keessa hin jirru nu yookiin Abiyyi qeennee Jawaariin deeggaruu biyya hin jirru osoo biyya jiraannee waa'ee siyaasa nama gaafatanii fakkaatuu danda'a. Biyya ormaa keessatti namni waan fedhe haasa'uu danda'a. Feesbuukni waa'ee propagaandaa waan fedhe haasa'uu danda'a waan fedhe gadhiisuu danda'a. Abbaan feesbuuk kana haasa'u immoo nama miliyoona. Kanaafuyyuu waa'ee siyaasaatiif nama gaafachiisuun maaltu barbaachisa biyya ormaa keessa ka jiramu. Kanaafuu mootummaa Suudii wanni nu hiite tokko hin jiru waliigaltee isaatiin haa ta'u malee kan nu hidhe mootummaa silaa maqaa Itoophiyaa dhaatu jechuudha asumarra isinii gabaabsa
waan dhaggeeffataniif galatooma isiniin jedha nama biraatti ittiin dabarsa yaada. Dabarfata. Ni agartaa kullaa wanni aan huccuu amata tokko obboleeyyiin kiyya ni dhageessaniimi huccuu san akkatti kaayyannu dhabneeti maaliif kullaa asii oliin firraa kullaa yaa'u jirra. Namnummaan tan harkee hunaasuu yoo namaaf rifate haanuu rifatan jennee isaan duratti hogguu nyaatarraa furannu gabbaane huccuu isin qabnu kulla jirra akkammeedha jennee gaafii gaafanna. خلاص نوتيزينين وجو غافي توبيا غلطن خايتني اما تتا وفدا خيشه بلديان انجان خيشه بلديان فنيت من جيس جرا بلينغي خيشه بلديان في رغينيه تو كون ولا تتاو جرا كون ولا نرغاو جرا ماو يا غردامي سنيبو متانيا كينيا كبينيا من ايدا كان مان بجرا تنه سنو مالا كان بينا ويا بانغاليرا ولا جلان نولنيتي Ulaa gama jalaa kanaan noolna itti sunu sam fudhannee akkasi jiraachuu jirra isin obboleeyyan keenya dirmachuu nu dhaabbadha iid mabaarik isiniin jenna nutilleen asuma keessatti iinna asuma keessa gaafa rabbiin keenya nu godhe iida hogguu iidanillee salaata keessatti hundattuu du'aayii nu godhu qabdan inshaallah rabbi isin haa baasu jettanii du'aayii nu godhaa isinin janna dhaamsa keenya kanaan isinin jaa ayya dabarfadhu dhaamsa koo dabarfadhu ma fi ambaasi liivi ho kallim ሄሎ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እባካችሁ ድረሱልን እባካችሁ እኛ እስር ቤት ውስጥ እየተሰቃየን ነው ያለ ነው እባካችሁ ኢትዮጵያውያን ሁላችሁም እያያችሁት ከሆነ እንደማንም ብላችሁ ለሚመለከተው አካል አድርሱልን እየሞት ነው የራቁታችንን እሺ እንደማንን ተባበሩን እባካችሁ ለሚመለከተው አካል በቻላችሁት በፌስቡክ ይሁን በምንም ነገር በቻላችሁት አማራጭ ወደሚመለከተው አካል እንትን በሉልን እሺ سلطنة ما في هذا إثيوبيا ما في مشكلة إثيوبيا كله نفر سمسم أنت موجود سجن كله نفر شوف أنت ما في ملابس أيوة أنا شوف أنت كيس بلدية صح؟ خلاص ما في مشكلة كلم أنت لا تاسع ابسع أزدين بو وين قاعد هذا برفشوا كبا ياده كبا ياده بريدان كب دو أبو جولة ياده في تتجرتي وني في تتف ركينوما كنا هيمت شو جد بي فكما تيمت تولالته خنما نبا هيمه فخنيف خنما نانوغو إسني رغوتو أتاو جاني أساوغا أساوين ربين إسني براجراتو جواي غورا تكرنيا كلام تكرنيا ما في أمانة نا تكرنيا حبيبي تكرنيا كلم لزياس سلام دي دحنده هما سلام دي دحنده هما كسلام ديو كله او دي لنا او سريبت رياض لنا هنا ያለው ቦታ ማፊክ አሳልፍ ችግር የለውም በትግረኛ እስር ቤት ተቸግረናል ምግብ እንደዚህ ነው ደረሱልን በል ችግር የለውም او دي لله اسرኛ بጣዕሚ ይሸግር ወዘሎ بጣዕሚ او ለለኹም አሕዋትና ድማ ተሓዋወሩ بጣዕሚ ብጥምየት ብረሃብ او دي بشግር ይኒዮ አሳልፍላችሁ ችግር የለም ለለኩም بعقمهم او ተሓዋወሩ አውራ አንተ ድምጽ ከፍ አድርጋ አንተ ችግር የለም አትፍራ ከፍ እዚህ ውስጥ እንዴት እንዳለን በትግረኛ የሚሰማ ብዙ አለ ትግሬዎች አሳልፋለሁ እዚህ ስር እንዴት ምግብ እንዴት እንደሆነ ሁሉም አሳልፍላችሁ የሚደርስልን ሱቅ አለ አሳልፍላችሁ አትፍራ ለማያደቀው ፉል ቢናም ተቆ አታፍር አሳልፍላችሁ خلاص waan kana ta'eefu akkas Tigreenis kunoo akka afaan Tigreetiin dabarsaa jiranii viidiyoo kana sheer nu godhaadha akka dhageettii argatu viidiyoo kana sheer nu godhaan isin jaabboleeyyan kiyya isin kabajnaa isin jaalannaa akka dhageettii argannu nu godhaadha waan kana ta'eefu Tigree ji'i Amaara ji'i inni sila dhufee deemee Tigreenis Oromoonis Silxeenis Amaaras akkasuma dabarsaa jira waan kana ta'eefu manni hidhaa kun hundinuu keenya saba hunda keessa jira uraagee jettamu hunduma jira garuu Oromoo baay'ata mana hidhaa kana keessatti ampara fedhe yoo dhatte Oromoo baay'ata
ammas keessa namni dhibba lama kan ga'u Oromoodha. Garee achi Tigree noo taate nama 70 Amaarri noo taate nama agartee dhibba kanuma akkasumatti himatanii waan isin cuu kanuma isin jaalannaa isin kabajnaa viidiyoo kana sheeruu godhaa akka dhageetti argannu nu godhaadha. Isin waan akkanaati. Laal uummanni kun hammaama keessatti akka salphi qabatee dhaabbata. Daanyee Dabraziyyoon. Daanyee Dabraziyyoon. Daanyee maal dabarsataa mee? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلي المال رمودا كمي نقافة يا كيساني جرة جرتو جرة كان جنو غرو أكنا مات سلطاني أكربيتي أكنا مات نجرو أكربيتي غرو جرة حرقيني جرة على كل حال الحمد لله رب العالمين تنجبنو حرقه كنيان اللي بايه تكا قالت ربي لك شوفينا إننا ونسين إنجتشو بربانو فيديو كان شير نوغدا شير نوغتشو هندغتنا دا يا أبدا خلاص باي أيه فيديو كان شير غتشو سلا وانا من كفل سيسو وان برادا وانا مغافت كيسون قبو شير غتشو نجلا هندغتنا agartanii kan isinii dabarsuu jirru immoo hammaama keessaahi dhokonneeti mootummaa dhokonnee akka agartan kana yabaareqnee kan yaada isinii dabarsuu jirru hanga dandeessan takka du'aayii nu godhaa kan du'aayii irraa hafe immoo sheer nu godhaadha rabbii nuuf kadhadha moonkii yoo du'aayiin keenya taqabbalamaa tahuu dhabe keessan taqabbalamaa tahuu danda'a kanaaf kan du'aayii nu godhaa isiniin jennu sagalee nu tahaallee kan isiniin jennu እና ዋነ ከሰራት ዋን ሂታኔ ከና ረቢ ስኒ አየጉቲ አከኑ ሂታኔ ከና ረቢ ስኒ ረንጌስ ስኒ ወነ ስኒ እንጀዱ ማለፊ ወነኑ ሂታኔ ኮነ ዋን ባየ ተከገራነ መኛቱ ከናፉ አከኑ ሂታኔ ከና ተሁራ ረቢ ስኒ አፋስ ሼጋ ኮኮሽ ጣላቲ ፍሌ እንጌስ ስኒ እንጀዱ ኮት ሼጋ አከስ ጋላ ሴቴ ቶማቲምቲ አስን ጃለና አስን ከበይና ቪዲዮ ከነ ሼር ነው ጎዳ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجار نوجرات أنا سنينجا هالكان غاري إن شاء الله كفيديو برات نما سنيدوف نويادا براك بنيتي هالكان غاري سنيابونا